من خينيا كمان إيمانات يجراتو كمتقونا جارة الرقودان يوفقا فني نموتوني لفامنا نجارة نبريتشا أفتا مناك غارت تتقودا تجاجل مناني إيجاجتشو سريدانا جنو bakka hundaanuu waan kana ni eegan jechuun garuu mana iimaanaa kamitti akka ta'u goona mana jaarrachuun waan qabdu bareeffachuun waan qabdu mana iimaanaa akka ta'u akkamitti akka goonu kana waliin laalla jechuun mana keenya mana iimaanaa goonee jiraachisuu yoo barbaanne manni keenya mana iimaanaa ta'ee jiraachisuu yoo barbaanne wanni irraa eegamu abbaa manaatii fi haadha manaatii irraa dura waan eegamu jira. فإذا أردنا أن نأمر بيوتنا بالإيمان أولا دري ونن رائقمو ينبغي أن يكون رب الأسرة مثالا في الأخلاق عبان منا نما عمل غاريك أبو توق بدرا من نسا من إيمانات يكاركمو عبان منا نما عمل غاريك أبو حالي إني هذا مناتي والجنجراتو حالي إني إلماني والجنجراتو وحسنا في فعال هجين ساقرتي دلقان ساتيس ونن هجتو في yeroo gartee aarees yeroo dallanees wanni isarraa eegamu amala bareedaa ta'uudha abbaan manaa sirraawa kana ta'uudha dura muwajjihan yeroo dogongora haadha manaarraa arke ilmaanirraa arkees kan sirreessu haqaceelchu kan gorsu ta'uudha qaba waan san irratti jechuu maaliif akkana gootan jee hayaa'ii godaa olosoon taane waan san sirreessee dogongora san warra saatiif kan sirreessu ta'uudha qabaaya dura abbaan manaa qaceelaa ta'uu qaba jechuudha. Ilmoon abbaan manaa yoon qaceellee akkuma tokko haati deem salaati jennaan abbaan kiyyaa'uun salaatu maaliin salaataa jeen haadhaan. Abbaan kiyyaa'uun salaatu ani maaliin salaataa abbaan fakkeenya ta'uu qaba jechuudha mana keessatti. Abbaa TikTok irraa iyyuu ta'uu hin qabu kan Facebook irraa ijaa ol ta'uu hin qabu abbaa amala gaarii qabu qodwaa warra manaa saniif namni itti hidhatee jala deema jechuudha. Mana sanisaa bulchaa mana sanii waan ta'eef wanni afaan isaatii bahuu fi hojiin isaatiis waan gaarii ta'uudha qabdi. Maaliif akkana jechuudha wanni isarraa eegamu abbaa manaatirraa kanaatu eegama jechuudha. Fi dhaalika khayr waan gartee inni ibaadaa keessatti yeroo azaanan kara masjiidaa deemuu keessatti mana keessatti hoggaa taa'u quraana qara'uu keessatti hidhannoo gaarii ta'uu qaba warra mana isaatiif jechuudha. لقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أكم هيدنا بريد نما مسلمات في رسول التيرتني جلد يمن سنتي أبا مناتيس منا خيستي هيدنا غاري توقبا ورساتيف إلمان ساتيف أبا غاري عمل غاري كمو خنگرتي إبادتيس قرآن قرأو خيستيس خيري إفي دلقو خيستيس خيري تيسان ججو خيستيس nama hojjete hojjechiisu tahuudha qaba abbaan mana sanii jechuun manni mana diin akka ta'u dura akkasuma abbaan mana hoggaaniif akkasitti qaceelfamaan nama gartee diin hordofu ta'e kan amala gaarii qabu ta'e kan ibaadaa guddatu kan khayrii guddatu kan amalli bareedu kan hoggaate haati manaatis akkasuma ta'uu qabdi haati manaatis hidhannaa akka abbaa manaasiitti diinitti nama ajaju دين الرت نما غرغارو عمل سي عمل بريدا وني افان سي تيبو وان بريدو خانتو قبدي يچو حريرون ابام مناتي في ابام منا هاتي منا امتا تيك توك سون تاني ورغرتي اسينس بكا غرتي قام غلكفتو تدي رغرتي جنجدو تاون قبدو نما رب صداتو تاو قبدي منا خيستي اننيس نما رب صداتو خيسي ملين بين تاو قبجچو اسينس كايسا ملين بين تاو قبدي خانا اوقاتاتي مني خمنا دين تهاججو ثانيا تحية الظروف وانغرتي منسن مني كمنا دين تو اكا شيطاني خيسة نوري اكا شيطاني خيسة نقل وان كان تهوف قباهم برباچي سارة سن اكا مجنان ظروفا وان اس إبادار تساني غرغارد كالمكان المناسب البعيد عن الازعاج اكا غرتي بوتا إذا أجا وانا مغدور را بيزي نما واني عزانا مغدور را فقات شراتي في هايا منسان كيستي دوا وان غرتي مني سناكا غرتي مني شيطاني خيستي نغل لوغاتو مسلسل خيستي شدور را فقات شو تاك
abbaa manaati faadha manarraa waan eegamu jechuudha. Waan haraam hundarraa mana san keessatti fageessu siyyaaraa dhuguu haa ta'u shiishaa dhuguu haa ta'u muuziqaa shiduu haa ta'u musalsala adda addaa daawwachuu haa ta'u warri mana sanii waan fasaada gartee kana hundarraa manni isaanii qulfii dhoyitee hoggaa ol seentetti mana diin ta'uudha qaba jechuudha. Manni isaanii mana kana hundarraa walabaa ta'uu qaba. Mana waan kana hundarraa walabaa ta'uu qaba jechuudha. Waan isaan gartee diinirraa isaan fageessu kabiizii isaan godhurraa manni isaanii fagaachuu qaba. Manni isaanii libaanata keessatti aarfamuu qaba. Shiishaan keessatti dhugamu, siyyaaraan keessatti dhugamu, takaayyatan keessatti kaayatamu, musalsalli adda addaa keessatti daawwatamu, sirbichirraa dhiichisu hin jiru. Manni isaanii waan haraam rabbiin godhe hundarraa fagaacha jechuudha. Televiziyoonni mana isaanii irraa deemu quraanaa irraa deema. Quraanaa irraa deema. Suuraa qullaa dubartichi keessatti arkuun hin jirtu. Isiin asitti teessee dhiira adda addaa achi keessatti hin daawwattu. Mana sun keessatti isiinis dhiiran janajjantu. Innillee dubartiin janajjanu warra nagayaati jechuudha. Waan gartee silaa rabbirraa nama fageessu hundarraa'u mana isaanii kana walaba godhuudhaan qophaa'uu qaban. Haati manaatii fi abbaan manaa jechuudha. Akka manni isaanii imaana ta'u waan kana hundarraa mana isaanii walaba godhanii isiinis Allah masha Allah oggaa isiin nama diin qabu taate inni nama diin qabu ta'e nama amala gaarii qabu tahanii walitti dhufan yaa masha Allah yaa bareedina jiruu isaanii jechuudha. Jiruun isaanii haalaan tolti jechuudha yaa masha Allah. Isiin haadha TikTok miti. Inni abbaa TikTok miti. Yoo TikTok seenan khayrii dhaggeeffatan suuraan isii bakka takka hin jirtu isiis qaama isii isa qofa arga. Inninis isii qofa janajjana. Isiin isa qofa janajjanti. Mana hoggaa ol seenan sirbin jiru. Musalsalin jiru. Shiishaan hin jiru. Siyyaaraan hin jirtu. Wannummaan silaa gartee shayxaana mana wanni godhaa takka illee hin jirtu jechuudha. Akkanatti qophaawan jechuu dura. Ajiisaan mana isaanii irraa isaan qaban silkiin isaanii quraanaa irraa deema. Silkiin isaan qaban. Televiziyoonni isaan qaban. Imbitiriin mana sun keessaa jirtu jechuudha. Duwwammaas wanni isaan irraa eegamu sadaffaan توصيل السماعات مسجلة سماعة غرتي غرغدا فمانا خيستي أكا أولا بيزين غوني أزان غونتي قرآن سمانا خيستي شدو قبن خيسافو بكا غرتي مانا قرآني مانا خيستي شدمو قبا يرو بكا نياتا هاتو مانا غرتي بكا تانسانتي قرآن دقيفتشو قبن يرو تاو قرآني چرا دلگو قبا قرآن دقيفتي يجو يسيني سبقا نياتا غوتو قرآن ديما چرا قرآن خانا دقيفتي هاتي ماناتون جيتو غا مانا خيسا جرتو ilmaan isiitis akkasumatti deeman jechuu quraanuma dhaggeeffatan yeroon isaanii quraana kana rabbii ziitaati yaa maasha Allah haadha quraana dhaggeeffattu abbaan manaa hoggaa ol seenu quraana manarraa deema yeroo gartee mana keessatti bakka ta'an sanitti jechuu manni isaanii quraanaatu irraa shidama quraanaatu irraa deema wanni gartee ijoolleenis wanni dhaggeeffattu quraana kana jechuu mana keessatti yaa subhaanallah afraffaan mana isaanii keessatti orfaa takka mana tokko ulaa takka qopheeffachuun isaanirraa bareedaadha. Suni mana san keessatti waan gartee isaan fayyadu akka kitaaba akka gartee kaasitaa adda addaa ijoollee gartee waan quraanaa jechuudha. Kaasitaa waan siinjoo quraanarra dhaggeeffatan waan akkanaa kana mana sun keessatti qophaa'ame namni mana san seene kitaaba dubbisuudhaan kitaabni ijoollee fayyadu kan dubbisan mana hoggaa seena maktaba qabaachuu qaban jechuu walumaa galatti. Maktaba kana keessatti kitaaba dubbisanii ijoolleen irraa bu'aa buufattuu jira. Hawaarraa baratanii jira. Kan gorsa dhaggeeffatuu jira. Kompiitara yoo taates waan gartee khayrii irraa dhaggeeffattu ijoolleen kana jechuudha. Khashanaffaan tahdiidul waqtii munaasib ijoolleedhaaf yeroo godhanii guyyarraa yeroo qopheessu wajji ta'anii asrii boodallee haa taatu ilmaan fiitii wajjiin ta'anii haatiin isa siin teessee abbaan isa siin teessee ijoollee isaanii san waan isaan baratan eessa geessee maalirra jirtaa barnoota san isaan yaadachiisuudhaan akka ilmi isaan baratan godhuudha jechuudha. Waan ifii beektu ilmaaniif dabaluudhaan wajji teessee waan hin beeknetti himuudhaaf mana keessatti yeroo godhuuf qabdi ilmaan. Ilmaanis mana keessan keessatti yeroo gootee fi yeroo gartee isaan mana barnootaa irraa dhufan waan gartee yeroo takka ta wajjiin teessee wajjiin gartee muxaaltu godhuuf qabda jechuu qayyabachuu jechuu waan isaan akka qayyabatanii hubatan akka darsii isaanii waan baratan haffazan akka quraanas gartee haffazan waan madrasa baratan waan mana barnootaatti baratan akka asitti irra deebi'an haadha abbaan toohatanii
quba qabaachuun isaanirraa eegamaa jechuudha. Akkasumammas jaaffaan fatu halaqatil hifzi kitaabillah azza wajal warra manaatiif abbaan manaa yookaan haati manaa har'a beekumsa qabu waa isaanirraa mana kana keessatti hifzii godhuu qaban yeroo takka godhanii ganama subii haa taatu mana kana keessatti quraana haffazu quraana qara'u wajji ta'anii jechuudha. Yeroo tana maatiin mana keessatti yeroo takka godhatanii isaan hundi quraana haffazuu fi qara'uun isaanirraa barbaachisa. Mana kana keessatti yaa maashaallah haati manaa abbaan manaa eega ijoollee rakkataniis ilmaan isaaniitii wajjin yeroo bareedduu takka godhatanii subii booda haa taatu asirii booda haa taatu yeroo wartee warra manaa sanii mijjaa'u keessatti yeroo isaanii mijjaa'u keessatti guyyarraa ta'anii quraana wajjin qara'u. Guyyarraa ta'anii darsii quraanaa oofuu jechuun yookaanii fi yoo gartee guyyarraa mijjoones torbaani guyyaa 3-4 illee godhatanii guyyaa gartee isaanii mijjaawan quraana godhatanii qara'u akka gartee baatiirraa quraana xumuranitti. Yaa subhaanallah awwala baatiitti gaa eegalan baatiitti yoo xumuran yoo xiqqaatti jechuudha. Yoo guddate baatiitti fixu san durattis mijjaa'uuf jechuudha. Haffazuu fi hubachuu Ailaan mana keessaa maatiin mana keessaa tun ta'anii yeroo hunda darsii godhatanii quraana wajjin qara'uudha. Manni isaanii quraana keessatti qaraamuu qaba jechuudha. Haati manaatii fi abbaan manaa eegalmaan harkataniis ilmaan isaaniitii wajjiruun numa bareetti. Jiruun akkana bareeddu waan jirtu silaa haadha manaatiis teessee quraana waggaa ganama wajji qaraatan kan ati dhaggeeffattuuf kan isiin isii dhaggeeffattu ilmaan waggaa dhufan kan ilmaaniifis dhaggeeffattan kanamuu taa'eetis wajji qara'u yaa maashaallah yaa bareedina jiruudha. Manni mana quraanni keessa qaraamu waggaadha ta'e yaa maashaallah. Torbaanirraa darsii gartee ijoollee barsiisu toohida faa barsiisu mana fi keessatti jechuudha. Ilmaaniif teessee zikrii godhu muhaadaraa warraaf dabarsu isaan yaadachiisu sa'aata akka guyyarraa ailaan godhattee wajji ta'anii darsii waliif dabarsu muhaadaraa gorsa waan barnoota waliif dabarsu wal yaadachiisu wal gaggaafatanii waan hin beeyne waliif barsiisuun torbaanitti haalaan bareedaadha warra manaatirraa jechuudha. Tayyib saddeettaffaan amma suuraa baqaraadhaa lamana suuraan baqaraa keessa qaraamtu sheexaanirraa dheessa. Suuraa baqaraa keessatti qaraamtu sheexaanirraa dheessa. Suuraa baqaraadhaa godhatanii guyyarraa namootu mana isaanii keessatti adda qooddatanii qara'uun yaa maashaallah bareeda jechuudha. Namootu atis yuuza kana inninis yuuza isiin qabatee yoo fedhe nam tokko haa qara'u yoo fedhe adda qooddatanii haa qara'ani almuhimmi mana keessatti quraanni suuraan baqaraa qara'amu jechuudha. Suuraan baqaraadhaa mana keessatti qara'amu sheexaanni ittiin dhiyaatu jechuudha. Sagali hifzii gartee mana isaanii adkaar haati manaatiif abbaan manaa zikrii ganamaa tagalgalaa ifii ganamaas ta'anii qara'u. Haati manaatiif abbaan manaa ilmaan waggaa rakkatanis ilmaan isaaniitii wajjin zikrii ganamaa galgalaa sunis qara'uudha jechuudha. Irraa dagamuu dhabuudha. Zikrii sun ganamaas galgalaas qara'uudha. Irraanfachuu dhabuudha jechuudha. Ammas du'aa yuggaa mana seenan qara'anis qara'u. Du'aa yuggaa sagaraa seenan waa hedduu zikrii hedduu jira. Toggaa sagaraa seenanii toggaa sagaraa irraa bahanii toggaa mana seenanii toggaa mana irraa bahanii toggaa rafuu deemanii toggaa hirriiba irraa ka'anii yaa maashaallah. Oggaa nyaata deemanii nyaachuu deema osoo nyaanneen duratti eega nyaata nyaatanii jechuudha. Osoon uduwanneen duratti eega uduwataniis oggaa huccuu uffataniis oggaanii fi bishaan dhuganiis yaa maashaallah. Zikrii ganamaa galgalaatis akkanatti warri manaa oggaa irratti ifate waa hunda keessatti sagaraa seenuun zikrii irraa ba'uun zikrii waan baaniin zikriin beeda yeroo rafan akkasi yeroo hirriba irraa ka'an akkasi yeroo nyaatan akkasi yeroo nyaata boodaas akkasi nyaata duraas akkasi nyaata boodaas akkasi jechuudha. Yeroo nyaata gootuus jechuudha. Yeroo hunda keessattuu yeroo gartee waan kana hundatti tiifachuu qaban jechuudha warri manaa. Zikrii kanarratti tiifachuu qaban akkasuma zikrii ganamaa galgalaatii fi zikrii kanarrattiis jechuudha. Tayyib qornaffaan warri manaa leenjii waliif kannuu qaban maatiin soomana sunnaarratti wal leenjisuu qaban. Isniinaa hamisa haa ta'u
guyyaa tokko soommanni tokko furuu haa ta'u ati almuhim soommana sunnaarratti walleenjii sun isaanirraa barbaachisa jechuudha walleenjisuu qaban ifiifis ijoollee isaaniiti jechuudha